أيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليونكو بيا دنيا رترجمتنو المنا ما هندم تكسنيو غيانا دا أنا في غيا أداتي غيا جمشوتي هندم كسني فيو غيا جمشوتي جديا دا كساتو ورين مس وبلتي كنيا مسكو أبانا جابرا دابتا ترتنيف غرغار سغولا في ترتن دواي غولا في ترتن هندم تكسنيو بغا جمداني بغا ولين جمن سنين جدا غيانا دا غيا أداتي ونن جدي في غيا لما غرو إنه سي غيا أداتي ونن جدي غيا أبولتين كينيا مسكو أبانجا دررا أوجا لما فولك هذا أول دررا ما تبتكيسا غيا سين كيسا باتي الحمد لله رب العالمين غلطهم مبارك غلطهم المان oromo ilmina ma hundi wanti biye dunya rajilatani nabra dabatan غيا سين جتة ساقي sifatera duguma dubbachuda fi ani akamata kotiti غيا hada kana argudaf wallahi heddun taabe heddun cinqame كيساتومو إرجع مالك كفالة يروم مالك كفالو الحمد لله رب العالمين قباكو نكى كفالة شولا مالي في تكفاني إنمني ورا قريت اللي إسنتنمني ورا قريت كيسا ورا كورستة ورا أمتا مالك أول تكابابي تورستة أمتا مالك كان بكرني جيس نجافة تورستة نما تكتو إنمني شولا مالي في كان عندنا قريت أمريات ده حتى كفالاجرا أكسيتن كفالاجرا كنوتي كفالين في جده إمي اتيل لينجرا شو مالي في كفالو سيسا كله سني فيديو فله سني ليرة ديبته مبارك مسمى نا كفالي رجعت تدو بتوله غارو ونينو مدته عندك يوم بيننا بكرو بربانو إيساني بكرو ياني إيساني بكرو إياني جيساني نجلا أبولتي كنا غرغرتاني نقدي سيساني كنافني قدي سن أمستري أمس بكبرات تيجي سني غرغوتو لا تكنجل وشكيكة تينكابوف أمتى تيمون بربان أوف ما خوتي تينكامي أمني تينكامورا دعاء يقول أجده أمتى دعاء كلا تيسا وفي قوتي مو خلص الركفلة الحمد لله رب العالمين غويا هدامو أبولتين كينيا مسكو بانجا بايرا سجلي جدو دبتتي أما مو ميمي مسكوني حالا كمين جرتي سجرتي ورجتنوف ميمي فيديو كنا إلى اللي ولا تديبنا. إيش رحمة مي ماركي سباتي تكرفت المهمة مبارك أكني سيجتشا بيمسري تاي سيجتشا دماي ilmaan oromo تفيس أكني أسيندورا دماو تري نبيكنا نهندي نبيكنا شول أسيبتشا ميتي متجيو تكافيس أكنو دماو تري مجاهد قوتي أكنو دماو تري لكتي لجول oromoتي سرتك نما إيادا ilma oromoتي في إيادا بكنامني ilma oromo humna dabe jadi tokkot mucaan kun baay'ee humna ta'ee fi gargaarsa itti gaafatee amanamummaadhaan dalagaa ture waan kana mee innis viidiyoo kana ka waraabee as arginaan jedhe waan biraa godhuufi miti ummata gargaarsa gaafatee ummata ijoollee oromoo kas gargaaran san biraan viidiyoo ta'e gahuudhaaf baatee na bira geette jechuudhaaf malee waan biraatiif miti akka ummata sunillee kan mallaqa baasee jedhe suni akka ummata sun itti gammaduuf inni jechuudha. Sigalee kanumaafuu an akka mataa kiyyaatti arma booda namni maftii si qabu tokko hin jiru. Maftii kasi qabu tokko hin jiru achi keessa erga baate feetu dalagattee jiraachuu feetu gama biyya keetii yoo galaa itti galu yoo rabbi si galche akka funyaan keessa fedhan ta'uu dandeessa. Kanumaafuu wanta keessa baatee dhufte waliin as nu dabarsime. Egaa antan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'amma mutsi jedhamu duma namaati macala mubaraki gaafa dhufee Liibiyaa kana seenu ani bakka doolaara 6,000 gaafatame doolaara 6,000 amma jechuudha naannoo isin jettan sanirraa achirraa magaalaan karaa kam dhufte matiin karaa Binoolii keessa karaa Taroonaa dhufte moo karaa Kumis karaa Boolii kana dhufte Amin dhufee baranama kiisii keessa kaa'in jechuudha makiina biddiribsii nurra buusanii dhagaa nurra kaa'anii yaarkaan nurra kaa'anii bakka waan uffatanii miti laalaa waan sanitti lumaa yaadin uumaa takka bulitti keessa baata jette inshallah waan takka nama keetti walla qabdee jirta laalin takka jirtu cinqiin takka jirtu booyin cinqiin takka jirtu kun uummata kan kee agartee jirta waan akkasii dagadhu ganaa wallahi laazim la bayi
imboyin kalas وانت قاعد نرى دوفو كيتي بقى kalas dhuftemi waan tokko kana nama kan keeti wal agarte cinqiin takka illee hin jirtu waan tokko illee sana ittiin irraa yaade abshir iyyaadin yaa bulti islaama iyyaadin kun olaan kun hundi laan kun hundi ijoolleen tun martu ijoollee oromooti ijoolleen hundi bakka kana jira rakkoo san dagadhu waan tarte keessa dagadhu bakkaatana Nagachuun danda'u waan hundarra ga'ee wanta la waan tokko nama kan خلاص كيف سبات يوم تيم مستقبل دوفتي بخلاص كيف سبات يوم تينم wanni tokko illee kan sichiin gundiru wanni tokko kan sichiin gundiru wanni si bochuu illee hin jiru yaadatin wanta keessa baay'ee tarte dagadhu maal jennaan mokkortiin ilma namaa iruma geeffama kun martuma magama rabbii tira sirra dhufe malee waan tokko miti sigale kanaafuu yaa boleetti islaama nama keetti wal agartee jirta dhaamsa warra keessattis ni dabarsinaa obboleettiitti wal sigarsiifnaa ganda keessattis wal sigarsiifna waan tokko nama duraan beeytu ijoollee saayiboota keetii hundaan wal sigarsiifna kaatiin beeyni si barsiifna cinqii qabdus garsi baaftee uummata oromootitti ilmaan oromootitti ibsachuu ni dandeessa rakkinna waan keessa baatee tarte waan biyyaaf dhaamtoo qabaatte dhaamuu ni dandeessa wanni tokko illee akkasii hin jiru yaadattee wanta of booyin hamilee hin cabsin dhaqqa maal jenna bakka waan nan fayyaadha fayyaa keetiin osoo lubbuu keetiin qabdu lubbuu keetiin osoo jirtu achi keessa erga baate waan nan kana malee wanti nulleen barbaannu kana malee wanni ati nama ganaa boottee fiduu dandeessu illee hin jiru yoo yaadatte illee ganaa wanta akka isa yoo yaadatte sammuu kee qofa si miidha malee an bakka atiin baate sanii bahe yoo dhugaa si himi bakka san bayan binooliit magzana waliit ture achiinu fuudhaniitu giraawundii nu galchanii ka nyaanni hin jirre ka bishaan hin jirre ka wanti dhuga bishaan shintimeetti gisee san bishaan karaa dhiittuu nagartu achi ture nutis garuu dandeettii rabbiitiin keessaa yaadnu illee mallaqaan hin baane sigale atis arba mallaqa sin baa rabbi achi keessaa si baasan alhamdulillah jette sigale rabbitti amantee rabbiin kee qabattee erga jette rabbiin baasi keessaa achi keessaa rakkoo san keessaa baasee as geesse uummata kallee cinqeen qabdu saniitti illee booyyaa tulitti islaama jechuudha booyin anas garaan nan danda'u maal jennaan atin dhiiga kiyya foon kiyya lafee tiyya bara kanaafuu anis obboleettaa keetii waliin dhaladhee bara kana dhalti illee taa keetti nan dhaladhee nallee. Filtera berusin dalam keadaan itu ibsidah ke. Mama ya suka nabis toko. Nukabe dua aku macam nukabe tu. Dua aku macam apa kami ada dia ada wala. Adik itu tentin aja nih. Ishi, hati dia kata ni magala biaya kan sen tu teh. Adik aku beri apa pada dia ada wala. Adik itu tentin mah tu sih apa aja dia wala. Abang kamu mau untuk gips jeruk. Nara dia abang kamu. Abang ke uso gips ati gips jeruk tu dua cu. Kau ini. Abang kan ke uso ati gips jeruk tu dua mi. Abang kamu mana nak kansa. Tolega mal fakata ergamisku. Alhamdulillah rabbil alamin. Obboleettii keenya miskuu baga gammanne jennaani hundumti keessan iyyuu bakka jirtanutti baga gammaddan isiniin jedha egaa akkuma kaleessa dheengadda waadaa galaa fi turre obboleettiin keenya miskuun dhuguma harka zaalimoota kan harkaa baanaan iyyaalchifna warri jettanis jirtu mana hakimiillee hin geessinaa waan isin barbaadullee hin guunnaa fi jedhaa turtanii kanaafuu jennaan lakkoofsa bilbila kootii qabatanii rabbii jecha obboleettii keenya wajjin akkasin dhaabatanu waamicha isinii godha gaanama waggaa lamaaf walakkaa dararamaa ture gatii ta'eef adaraa baateetti jettanii narkatti gatuun qabdanu hundumti keessan iyyuu haadha taatanii fi anaa wajjin abbaa taatanii fi mucaa yatiima kana gargaarree akkasiinii mana yaalaalattee yaalamtee waan nyaatullee waan dhuddullee of kan qabdu ergasii wantan dubbachuu dhiiseef irra deebi'ee dubbachuu dhiiseef shakkiin qabaachumaa ba'usitti alhamdulillah rabbil alamin galanni rabbiin haga'u rabbiin keessaa nu baasee jira dandeettii rabbiitiin tola rabbiitiin malee wanti ta'u hin jiru hundumti keessan iyyuu baga gammaddanii baga gammannin isiniin jedha xumura irratti immoo wannan isinitti immoo barbaadu adaraa amaana rabbiiti obboleettii keenya Aminaaf Aishaan achi tafnee jirra miskuun illee nu biraa baatee jirti nummoo achi tafnee jirra maali mubaaraka adaraa sagalee nu ta'ii waa'ee miskuu xumurtee jirta amma immoo sagalee akkati nu taatu barbaanna waan jedhaa jiranuuf
Kanaafuu obboleewwan keenya warra achitti hafanii jiranuu bira haa dhaabannu jechuudha. Obboleettii keenya Aminaa, obboleettii keenya Aishaa kutaa Arsii irraa deemanii akkuma keenya biyyaa ba'anii ilmaan Oromoo jechuudha. Kutaa Arsii taanus ijoolleen Arsii, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Shawaa akkuma miskuuratte jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf isuma gandummaan holola geggeessu warri gandummaa holola geggeessuunuu miskuu abbaa nagaa bira ijoolleen Arsii, ijoolleen Baalee galatoomaa naa bilbiltanii na qunnamtanii hedduun keessan gargaartanii jirtu. Dhugaa Rabbii dubbadha jechuudha. Akka Aminaan gargaaramtuuf osoo hin taane dhuguma Rabbiiti jechuudha. Ijoolleen Arsii, ijoolleen Baalees wallaahi gargaaranii jiru jechuudha. Miskuu yeroo duraanis gargaaraniiru ammallee gargaaraniiru jechuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya waa'ee gandummaa dhiisaatii Aminaaf Aishaa bira haa dhaabannu. Oromummaa qofaan, namummaa qofaan, gariin islaamummaadhaan, gariin oromummaadhaan, gariin namummaadhaan itti birmannee obbolaa keenya nu biraa deemteetti miskuun nu biraa baatee jirti. Ammas immoo siin tokko heelan nu biraa baatee jirti. Qophaa keenyatti hafnee jirra jedhanii bu'aa jiru waan ta'eef Rabbii jennee ammas bira haa dhaabannuun dhaamsa kootii. Ilmaan Oromoo eddeen isin kaadhuun qabu. Galatoomaa ulfaadhaa Rabbiif jecha isin jaalladhaa akkasin illee na jaallattanu shakkiin qabu naa ibsaa jirtu keessodhaan dhuftanii ana caalaatti immoo Rabbi isin jaallatu isiniin jedhaa an obboleessa keessan kan hadha ifee shaa jedhee isinitti mul'ataa jiru kun an obboleessa keessan Mubaarak Musammaati. Ammas immoo inshaallah Aishaaf Aminaa achi keessaa baafnee nama gammannu Rabbi nu haa taasisu isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa Rabbiin keessan isin eegu balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jirurraa Rabbi isin eegu dhukkuba baraa kanarraa Rabbi isin baraaru galatoomaa ulfaadhaa. Ya ummata keenya jirtan biyya keessa ya kan fagoo dhiyoo biyyoota alaa teessaan Isiyaa Afrikaa Awurooppaa Ameerikaa keessa ya kan ummata gargaartan hundi keessan Rabbi sinaa milkeessu duniyaa akhiraa keessan gumiin dagatamne taate gochi keessan keessattuu jiraattonni biyya Arabaa keessa. Sila biyya kanaaf kanatuun jedhee bayeessa himu baadhu si beeka mootiin irra keessa rakkoo duniyaa akhiraa keessa sina baafatu Rabbiin hayatire kunu tahee gargaarsa keetini yaa hawaasa keenya ala biyya keessa Rabbitu si jeesee qalbiin